amma ni kire fate kete taar ere ni sin kabdu fayyuudhaaf wanti kun warna irraa hin dhaabanne taate booda gadaamisa kaansari kada gadaamisa waan adda addaa akka ittiin finneef wanti kun kan dhaabanne yoo ka ta'u taate dirqama yaala gaarii argatu qabdi jechuudha hospitaala gaarii keessatti san ta'u poolisoota connect goote poolisoonni yoo qabanii hidhaadha eegasii gara hospitaala fuudhanii deemanii so mucayyoo tana yoo waan kana haa gootu jettaniitiin kan murteessitan taate mucayyoon gargaaramuu qabdi ilma qaba jette ilma guddisuuf biyyaa baate wanni akkanaa kun irra gaheetiin yoo ka galtu taate birrii tikkeettaa isii barbaachisaa achitti namni isii gargaaru jiraachuu qaba jechuudha takkaa seennan connection alaa argachuu hin dandeettu namni jiraachuu qaba namni deemeetiin nama waraqaa qabu sun dhageetiin mana hidhaatti argu waan barbaaddu guutuuf yoo maallaqni illee walitti guuramuuf ta'e nama tikkeetti muruuf nama waa godhuuf qabaachuu qabdi jechuudha deeftana saniif xiqqoo yeroo kennaaf yoon isin jedheef saniif namni yoo jiraate yoo nama hin qabaa namni na gargaaru hin jira yoo namni asii gargaarree ittiin maallaqni walitti qabamee ka kennamu taate namni isii achitti waan adda addaatiin tajaajilu yoo jiraate wanti isii baasu poolisii bira bilbiltee attiin lakkoofsi isaanii 999 na fakkaate galchi yaada bareedaa nuuf fidde waan ta'e gargaarru walitti qabnee fi kaane akkasii poolisii takka kennattee jalallee qabsiiftu goonu maal jettan? Laa eega seente boodallee godhamuu hin danda'amu sun rakkinaa miti. Sun rakkinaa miti waan nurraa eeggamuun godhaa. Laa mube ila kaapitee yaadni inni dhiyeesse yaada sirriiti. Tokkoffaa mucayyoon tuni yoo mana san keessa illee teette poolisitti erga kennachuu baattee siin tamaddu'aati maaliifu wanti amma ishee irra jiru kun akkaataa isheen ta'aa jirtu kana bakka yaalan argannetti nasbee ishii baasuudhaaf deemaa jira tarii gara biraatti illee jijjiiramuu danda'a. Lammaffaa ammoo gurbaan kun kan waan kana dhaga'e mucayyoo tana achitti ol hin deebi'u. Wanti mucayyoon kun godhamuu qabu warroonni amma nuti yaamicha goone kun qaqqabanii yookaas dhiyaatan taate karaa harka saniitiin namicha kana dhiyeessanii mucayyoo gara gartee yaalaa wayyee. Injiru? Me kopiling gola mata. Kopiling gola. Bilbila wannu haa ta'u bilbila mucaayoo qabaatte nutti haa kennitutti bilbila amma itti bilbila yoo malaayif irra jettan kan ofuma. Itti bilbila atti. Sagaleen kiyya injiru mube. Jedhaani Kee injira boona si dagaa jira. Ila la kapiteen amma mucayyoon tuni tamaddu'aati yoo ni garteetiin gara seeraatti illee erga kennachuu baatte mucayyoon tun mana kana keessa jira rakkoo kanatu narra qaqqabe gaafa isiin jette dawaa argataa hin jirtu mana san keessaa baafamaa hin jirtu rakkoon isii irra qaqqaba tarii mucayyoo kana waan kana dhagaanii gurbaan kun deebee nan dhiisan jedhee mucayyoo tana karaa qabuu iyyuu danda'a yoo ka dubbiin tun amma furmaatan arganne taate itti deebee gurbaan kun malatti dha'uu danda'a waan biraatti mucayyoo tana galaafachuu danda'a dhugaa rabbi. Namni kaleessa waan akkasii yakka agarsiisan irratti uume nasbee isiitiifuu shakkisiisaadha. Amma dubbiin tun erga gadi baate warroonni isatti dhiyaatu kadidaa jiru. Amma isa bichaadhaa miti namni mucayyoo tana miidhama irraa hin qaqqabaatin jiru. Warra harka irraa qabu warra akka nuuraddiin amma isiin himachaa jirtu kana warri Dubaay dhiyaattanii haasoftan miti guutuu keessan. Mee nama tokko buusii amma reefuu walitti caalle jechuudha. Reefuu hojii siin taasifadhee jechuudha. Amma reef hojii sin taasifadhe. Booni gashaame. Iccitii kana tangalama ammoo warra dubartii mana kontiraataatti baasee gudeedu jedheen beeksisa hojjedhee gudeeddaadhaan isin himachiisaa jechuudha. Warri Dubaay dhuftanii dhiyaatta wal shaffanuu baddan miti ayyee dhuboona. Amma ka goota. Galchi lakke namni wayii na galchi jechaa jira galchi mucoo san namni wayii na galchi jechaa jira. Booni kan jedhamu. Yesuun dandeessan miti. Afurii fi soddomii dhugaa jirtu sitti ni mana galchi. Wal shaffanuu keessan jechuudha amma. Boni galcha. Boni mere. Faria. Assalamualaikum. Faria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen ideen beragamu. Wallagaa kan sirriira. Wallagaa jira keeti. Okay, isin wallagaa nyara ko ngabona siree padane torkiinatti maaka. Maria kam jirta? Assalamualaikum. Bona ana subsiisoo keera. Waalaikumsalam kam jirta? Ayyaadha. Nagaa alhamdulillah. Ati jaartii isaati nama kana? Nagaa jaartii isaati? Jaartii isaati adda manaa isaati? Haadha manaa isaati. Nuude. Eessuun isaa?
أمنا برنجو شو نرى فريا شو Mube da wajiran, mube jara bira da wajiran. da wajira ni la inda wani abbata inda wajira bira isira yura kongera wala gacha Nama bira angal kina sidi. Ida Nisa. Reba. Ida yang Oya chalo mera Maz Salam. gas bora ka sare malim namana tikar citati ranga samori tara ko abbata to gas bora ka sare tar muri tara ka isan tikar nama kana ni betta jolle hada mana saati kun commentina barresa miti tanan ya weli miti tanan ananya tun qabdu atis dubarti ta'a dubarti chakkante hada mana saati kun eye Lugada? Wala sati, okay. Thank you. Mana mana sati. Sirri Himbekan ajiran isa Himbekan. Isi gua suting kama jirti video beta. Gua suting kama jirti ya. Galato me boletti tenya. Lugada yamte jirti boletti tenya inda yamte. Lugara bi muci yo tanabun shakka jirta ma ol baate me chiti inda engarresa. Inda ebar. Nuti ta biratu demu da basu da dema jirti tanana. Indubbatin jennan dubbatte. Indubbatin jedhani bay dhiisin dubbatin jennan dubbatte nan rukutaa jiru bararkaan. Ajaiba wallahi. Namni kana keessa kuba qabu Nuruddin Baba da Nuruddin Baba wama jala kana jira Nuruddin Baba jira yani galchko Baba Nuruddin Kontu afri soddoma jettu fa galcha amatti. Baba Nuruddin galcha kot ya kot Nuruddin olbay bona demsisi meme ijolle bakka ani jirati bona do watu wan kana sitajajila folo ko dadda bona kuma na gutame tokko kuma na gutame me wali kulluonna innagenya kansi barbadaro satto ko tun nagenya inargine Baba Nuruddin waltajirra turre mubarak waltajirra turre sabsabarra turre video inargitan chufa turre already amma baajirra bakko waltajiti bilmason dogal akkuma sin Baba nan jette nda wallan kuma chufa da bilbili chufa da already bilbilalle chufa turre mata bajabada folo ko da bona bale jarana jabada kuma galchati sana boda Baba Nuruddin kuno diatera Baba Nuruddin ju wana somno ne asomno jabada kuma naga mangisi ani kalbin ko si jallate jira tokko jedhi duga anno suwan kalbin ko si jallate jira hadda mona rifate mali bi Baba Nuruddin jala jirta ko tu jedeni ya ole garu bilbilike chufa da kuma tette tari wal gajira video si erga mube waltajirra turre abshir Baba ani naman dubai ke sa si abdado bole saki yati Cikitira tiga sana tiga ni tekan juru takka ada ilmu ayu jolle bara fal mete fal mesi satu wanni kun ke santa ko ba bodde garu ani asi tibudun ko si ke sana ka tolo jela ni jabata ni kafala no godera wal galate fanni ani fati wali janna jenner amma oboleti ke to ko si matte tasgabidan imannasi bona dubaddo tasgabina ke fadu tasgabin debisi ana boda wa wali gargaru kamno wali gargarra namni kun kan andura seberti matame Nuruddin mali kan Nuruddin to khiarinu wahidu midar marati khiarini baka atumti tindubadu fitimale unna ko tolte rajette mada barstenu ken Nuruddin makana maasi fakkaate mu adeemsi mucha waan kana baay'ee ulfaataadha adeemsa seerawaa ta'uu qaba siigalee already ani imbaasii beeksisee jira quba qabanii ragaa waan ati argite san cufa arganii jiranii rakkoon kun rakkoo hammaataa akka ta'e beeksisee jira wanti arrarraasee hambisen jiru mucayyolleen misunderstanding yoo ta'e malee dhageeffadhu laal mube waan tokko osoo waliin hubatin walirraa dubbachuu ebaluun kun akkanaa akkasii jechuurraa mee namni kun eenyutti dubbate maali even hanga sadarkaa poolisiitiin itti deemamaa jira wanti kun ka yeroo lammaffaatiif akka ture wal dhabdeen isaanii arma dura ture gaafa dhaqu ji'a tokko eega tureen booda ragaa ati argite san natti ka argisiif anis ragaa sana akkuma fudhadheen fuudhee
community Dubai biraan ga'e akkasuma mootu community Abu Dhabi akkasuma mootu itti gaafatamaa konsiilaa biyya kanaa biraan ga'e arganii jiranii gadi fageenyaan irratti hojjetan. Kana jechuun ragaa qabatamaa fi qabatamaa barbaadanii so akka akkas hin taane arma dura maaltu ture osoo wanti sun akkasii hin jiru gara seeraan deemne wanti kun erga raawwatame booda hanga sadarkaa lubbuu namaa baasuu lubbuu nama tokko osoo hin ta'in lubbuu nama lamaa baasuudha odeeffannoo kana hundirraa qorachuudha qabna jedhanii duuban itti deemaa jiranii isaan gaafachuu dandeetta bilbila isaanii sii kenna mucayyoon illee dhimma kan kee ofirraa dabarsaa. Baba galatoomi waan godhamu qabu akkas goonaani waan godhamu qabu waan ilma oromoo tokkorraa yookiin immoo kan nama gargaaru tokkorraa eegamu gooteetta. Ishi mucaan kun immoo du'aa jirti Baabaa Nuraddiin dhiigni irraa dhaabataa hin jiru. Nama rakkoon kun irra geesse anamma rakkocha sana footocha sana yeroo argu wallaahi aziin keessi kiyya na jeeqameeti dayyaqamaan jira tun dubbachuu dhiisee faana na jechiisaa ragaaya dayyaqamee keessi kiyya na jeeqamee ture namni keessaan narraa argan illee ijoolleen tokko tokko bilbila kiyya qabanu mee ergi jedhanii ilaalan illee cubbuu guddaadha kun jedhanii jechuudha rifatanii tajaajilataa jiran. Wanni kun seeratti yoo bilbilatti maatii fudhataa goona waan gaafattu qabdaa Baabaa. Ani kaba gaafii kaba. Kan gaafadhu qabame. Kuno gaafadhaa ka maalatti gattaru. Kuno gaafii kaba Baabaa boonaa dhiifama. Gaafiin an qabu eegamuchoon tun seera Dubaay keessa jiraatteetiin konsulaatallee waan adda adda illee dubbifte seera biyya sanii hin beekta. Seera biyya sanii waan akkana baasu irratti illee maal seeraan ala akka ta'eef akka nama adabsiisullee haalan beektaa jechuudha Nuraddiin. Mucayyoon tun eegaa dhiigni karraan dhaabanne taate eega waan kana si biraan geette gara seeraatitti osoo imbaasiin biyya kennaa wanta kana maa hin godhu biyya sanitti. Nuyi waggaa 10 wayichaa achi ture. Nin beeka hagas mara wanni isaan dalagan hin jiru Dubaay keessatti maqamaa fi malee irra hedduu yoo paaspooraa fi waan adda addaa hin ta'in waan akkanaati irratti akka malee warra laafoodha. Garuu mucayyoon tun dhibeen isii gara birootitti illee jijjiiramuu danda'a. Dhiigni dhaabataa hin jiru. Keessattuu immoo DNA amma mucayyoon tun wal qunnamtii mucaa kana wajjin godhu isii DNA illeen argamuu hin danda'a. Garuu yoo dhiigni kun keessaa jigaatiin hin deeme sunillee argamuu dhabuu danda'a jechuudha. Evidensii argachuu dhabuu danda'a. Osoo waan kana yeroon gara poolisiitti irratti mucayyoon tana geessitee warri itti gaafatamu abbaan baasellee amma wanti kun wal qabataa taha isii mucaa geessa jira abbaa namicha qorichatti kenna jira kun waan wal qabate mucayyoon tana gara poolisii geessitee wanni kun seeraan akka dhumu godhamee ilma qaballee jette gargaarsa gargaaramullee gargaarree ati waan achi keessatti keetti bituu waan adda addaatiin illee osoo dubara dhaabatteetiniin mucayyoon tun yaala barbaachisu argamte osoo lubbuu sii baraarree maalsitti fakkaatadha wanni gabaaban. Zakaapiteen maal si fakkaate adeemsi kun itti deemu. Walumaa akka bee adeebisuuti gaafii tokko gaafadhanillee nasirra zakaapiteen. Baaba nuti akka nam tokkootitti nama kabaja sii qabnu gaafa siin maqaa Baabaa jette nama akka kootitti narrifadhe maaliifuu biyya san keessatti ijoollee malleen jalaa miliquu deebisaaf jirta mucayyoon tun ammoo dhuftee yoo gartee ka du'aa jirullee taate iman nama kallattii maalumu yoo ka du'ullee taate sababni an du'aaf jiruyyuu sababuma isaati jette maaliifuu namni kun hiriyyaa isaati iyyuu iman namaan hima dhesan keessattuu bashna godhee waan jedhu isaatiin turte jechuudha maaliifuu mucayyoon tun si biratti dhiigni isii dhangala'aa jira dubartiidha waan kanarra hin geenne hundarraa miidiyaa irra baafnee irraa dubbataatiin jirra mucayyoon tun osoo ati ilaaltu dhiigni isii akkana dhangala'ee gartee mirgi isii sarbamee mana keessatti wanti ati ilaalteef maalidha? Okay. Zakaapiteen maal si fakkaate obboleessa kiyya gaarii wanti deemamu adeemsa seerawaa yoo ta'e gaariidha. Walumaa galatti akka amma fageenya irra taa'anii haasaan kanaa miti. Obboleettiin ta'e namiira keessa galtee Baabaan illee akkasii hiriyyaan qilee haaseenu annama akkasiiti miti. Ragaa qabatamaa fi qabatamaa of harkaa qaba adeemsa itti deemaa jiru jechuudha. Yoo dhuguma ka isii miidhullee taate even hanga sadarkaa waajjira poolisii gaamee jira dubbichi akki qilleensa irratti haasanii fi diiteelii waan kanaa gaafa hubatan walliba. So mucayyoo tana yoo qaamni biraa itti seenu isin keessaa hafaa jettan welcome rakkoon qabu. Walumaa galatti gama poolisiitiin illee ta'e gama qaama dhimmi ilaallatu kan Itoophiyaatiin wanti sila godhamuu qabu gama kiyyaan godhamee jira. Waan ati argite san Mubaarak qaamni dhimmi ilaalu argee jira jechuudha. So
itti deemamuu qaba. Period itti deemamuu qaba. Itti deemaa jirra. Obboleettiin teenna jarjartee waan hin taane fakkeenyaaf Nuuraddiin akkana nago waan barbaadde jechuu dandeetti. Ani garuu keessa kiyya of beeka waan ta'eef jaarsummaa akkasiitiin illee deemuun dhugaan namaa yoo mul'ata finishingii irratti xumura irratti mul'ata. Mucayyoon tun rakkoon isii ka godhame rakkoon kun ka uumame ji'a tokko dura. Turtii ji'a tokko booda akka isiin himtetti sagaleen isii gaafas nuti haasofne waraabbadhee jira waan ta'eef jechuudha. Sagalee gaafa dubbii kana akkam goona jennu laa illaaltamoo seera sii dhiyeessa jedheeni gaafa ani gaafa osoo isiin as keessa jiraatte natti tola jiran osoo isiin dhufte gaarii. Maaliif bakka abbaan dhimmaa hin jirretti an dhufee haasa'uun bakka ani hin jirretti isiin dhuftee haasa'uun xiqqoo wal nama dhabsiisa. Sinigalee. As jirti. Nuuraddiin dhiifama as jirti. Anaa gadi jirti. Anaa gadi ka jirtu siidhaa. Anaa gadi jirti. Anaa gadi ka jirtu. Sabboontu akkam nagaa jirtaa? Alhamdulillah. Baba. Okay, koi sabboontu ko. Kan gaafa jalqabaa Baba fitatu eegi. Engadda gaafa dhufu ragaa ijoollee fudhadhee deeme moo hin deemne sagalee ijoollee illee waraabbadhee deeme gisee isin biraa deeme. Maal siin jee? Baba amma lapheen dhukkuba sirriitti iyyee dubbachuu hin danda'u. Ragaan isinitti bahe moo isinitti hin baane gaaf sana rukutee bade jetteeti mucayyoon dhaabatte isinitti himte moo hin himne ragaan bahe moo hin baane mee sana deebisa. Himtee jirti. Laafee akkan jiru viidiyoon isinii dhufe moo isinii hin dhufne? Viidiyoo na argiteerta argeera. Ammuma kana ni embaasitti dawwalee ammuma kana poolisiitti dawwalee ammuma kana dhimma naa olitti dabarsettanii bilbilisii bilbilamaa eegi amma daqiiqaa kana keessatti mucayyoodhaan jettanii hin baane anu silaafuu laafee jira fuula baasuun dabarseera bilbila kee dabarsee kennee bilbila isallee kennee already haa barbaadamu wanti kun waan ulfaataadha jedhamee jechuu gama embaasii kennatiin poolisiidhaaf immoo ka dhiyeessuu danda'u parsanaalii akkamitti fiddee eessa fiddee akkamitti argitee gaafileen gama poolisiitiin dhufu immediately tarkaanfii yeroo sanitti fudhatamuu dhabuu danda'a. Akkam goona waan kana gara poolisiitti haa geessinu jennaan step isaa eeggannee poolisiidhaaf nuti dhiyeessaa yaada jedhu kaasan isaan ani waa baay'ee asirratti dubbachuun barbaadu. Okay. Kana fakkaata. Waa dubbadhu. Dubbadhu sappoontu dubbadhu. Namni tokko ani baabaa wantin itti dallani ani birrii tokkollee ofirkaan qabu. Baalensii ijoollee ollaa kadhadhee birrii 5 itti guuteen qaxxitaa dawwaleef. Please baba ani waan ittiin isin haasa'u qabu namni kun online irra jira bakki inni jiru yookiin quba qabaachuu dandeessu qabana dhiyeessaa kiniini amma kanaan liqimsaa jira yoon reegaa fi gaaf tokko reefik ya TikTok irraan deemuun faayidaa hin qabu jedhee jennaan ani humna naa olitti dabarseera galgala siifan dawwala TikTok irra kututi uummata Oromootti miidiyaa irratti mata dhoobachuu barbaadde naan jedhan dubbii kan goo akka waan cuuyin tokko duutetti yaadan akka waan cuuyin tokko duutetti akka waan namni tokko baqaan jechuun ani har'a waan feesaa ta'u Oromoo kutaa 11 keessaa jaalladheetii miti kan inni har'a miidiyaa irra ba'ee haasa'aa jiru jechuudha ani inni garuu gocha inni irratti raawwate iji keessan hundi keessan argitaniirtu akkana rukutellee uftani argitaniirtu ragaan itti ba'ee jira ijoolleen sadii dhaabattee isinitti himtee dhiitee badee isin jedhan saboo keessa na dhiitee macarrashaa agalgilootti wicina godhee namni kun eessa akka jiraatus obbolaallee hin beektu warri isaallee akkasumatti obbolaan isaallee bakki inni jiru hin beeku yoo duute isaa duutu jedheetuma yaannee hin jira mitiire ani afura baasee dubbachuu danda'an jiru amma. Sabboontu ati mutaan bakka kana jira bakka isaan jiraadhiis bakka fe'ee yoo jiraate imaaraat keessa jirra. Ebaluun kun as jira bakka inni jiru isa beekaa osoo hin ta'in daqiiqatti gaafa tarkaanfii fudhachuu deeman akkamitti seerri akka qabatu seera beekaa nuti wanta nurraa godhamuu malu godhuudha. Saniin alatti maqaa namaa balleessuuf deemuun faayidaa. Dhiisii abaabaa amma dhiisiisa kana dhiisiiti. Jarri kun jaalalaa waliin jiraataa ture immoo akkuma isin jettu kana. Obboleessa kiyya isaan gaafa awwala haasofsiisu afaan isiitiin kaasofteef WhatsApp iseen isitti ergaan. Akka jaarsaa fi jaartitti wajjin jiraataa turan haasaa afaan isiitirraa ba'e lakkii yoo jette sagalee si ergaa bani WhatsApp iseen dhageeffadhu yookaan uummata kanarratti dhageessisi ani ilaal dubbii kiibaan haasa'u mubarak
Ishi dubbadhu waan asii qulqulleeffataa jira ishi. Akka jaarsaa jaartitti jedhee naan jettee jirti isilleen gurbaan kun ammallee na wajjin jiraatuun barbaadu bakka biraa deema mana nagate firaashii takkatti dhiisee fi gaafa baddu daqiiqaa 30 keessatti amma dhufuu qabda yoon dhufne mootu tarkaanfii mataa kennaa sirratti fudhannaa hin dhuftamoo hin dhuftu jennaan daqiiqaa 30 san keessatti gurbaan ka'ee dhufee jechuudha waan sobamuu hin dandeenye dhufee gaafadhe ani ka'umsa yeroo gaafadhu viidiyoo isallee ka isillee waraabee haasaa kiyyas haasaa isaanillee waraabee of biraa qaba maaliif bor akka waan kun dhufu hin beekan dursee dhufee jirammoo yoo isilleen sobde yoo anillee sobe haasaa gaafa sirra dhaabanneetiniin dhugaa jirtu adda baafnaa rakkoon tokko hin jiru yaa obboleettiiti atis gaafas waan haasofte wanni riikardi ta'eefi okay wanti adiin xuraa'uu hin danda'u dhugaan jirtu lafa jirti akka jaarsaa jaartitti akka ta'e atillee dubbachaatii turte okay anillee akkaataa saniin si hubadhe kallattiin furmaata keetii maal murteessan siin jechuu kiyya yaadatta sabboontu Ala namoonni situ murteessa amanan dubbadha baba waan inni jedhu dhageenyu lakki na hayaalu yoo jette welcome na yaalini seerannaa dhiif yoo jette welcome siin jedhee akkaataa saniin si waliin haasofnaan maal jette Ani tokkoffaa duraan dursa yeroo lookishiiniin isin ergamee na qaqqabaa isiniin jedhee na bira dhuftanu abbaa warraati faadha warraa toon ta'in na balleesse gurbaan kun jedhee ifa godhee isinitti meera. Isinitti meemoo isinitti na balleesse na balleesse waliin jiraataa turre jetti. Waaqa isinitti malee sagalichas fidaa qabaan rakkoon qabaan wanna tokkoon soowwani wanna Naballeesse mana kontraatati kan naballeesse isa indoom simbal naballeessuun wada dubartoota biran si geessanaan jedhee mana qophaa ofii na fide kunooti abbaa bira taa'een dubbataa jira isiniin jedheeraan gaafsan obboleessi isin fidanii dhuftanillee hin jira isa waamuu isa fuuchuuf fideen dhufne itti bilbile fide isallee lachuu ana itti dawwalee bilbile obboleessaa kana jennaan itti bilbilee yoo an jedhu baabaa Nuuraddiin naan jedhe inni bilbila kiyyan qaba isa ta'us eegarraa bare an obboleessa ta'us hin barre ani wanni ishee finfinnee harka irra qabu tokko hin jiru. Naballeessee na daafaa inni haasaa gaafa siyaasa wajjin jiraachaa akka turtan mana addatti akkasii qabe naanaasaa turte moon turre ati sabboontu yoo didame sagalee banna an irraa bahee eeyyee mana eddan ulfina kiyya eddan ulfa akkan ulfa ta'e badee akkasitti ta'een jira jedhee mana madaamitti nagalchee eddan ga'ee ulfaa'een jira falli kiyya jenna aumaa rakkoon qabuun sirraan baasa sagalee isaanan qaba aumaa rakkoon qabu. Bachiisaa mucattiin lapheen dhukkuba jetti mee suutuma dubbachiisaan argitanii jirtu baaba akkattan dhukkubsataa yeroo fuula baafachuu danda'an jiru amma suutuman dubbadhameeti filiis na dhaggeeffadhaa gisee tokko.